وتذكر جيدا يا yaadadhu akka تارك gaariitti الصلاة yaa kan أن salaata dhiisu مصيبتك balaan أعظم tantee من balaa مصيبة ibiliisirra guddoodha. إبليس لأن إبليس رفض Ibiliis أن Aadamiif يسجد sujuuduu لآدم dide. وأنت ترفض أن Atis تسجد ni didde لرب Rabbii آدم. Aadamiif sujuuduu. معاشر المسلمين، Jama'aa muslimtoota الصلاة هي salaanni ركن isiin الدين utubaa amantiiti. ومعراج Ol المتقين bahiinsa warra Rabbi وفريضة sodaatuuti. الله على Dirqama المؤمنين. Rabbiiti mu'mintoota لا irratti. دين لمن لا Naman صلاة له، salaanneef amantiin hin ولا taane. حظ في الإسلام Qoodan qabu لمن ترك islaamummaa الصلاة. keessatti namni salaata من dhiise. ترك صلاة Namni مكتوبة salaata dirqamaa متعمدا dhiise من غير beekaa udrii عذر takkaan فقد maletti برئت dhugatti منه ballama ذمة الله. rabbiitirraa qulqullaa'e. وجاء في Musnada مسند Ahmad أحمد keessatti dhufe. قال Je'e عليه nagayaa الصلاة fi rahmanni والسلام: isarratti haa jiraatu. العهد الذي بيننا Ballamni jidduu وبينهم keenyaa fi الصلاة، jidduu isaanii فمن jiru تركها salaata. فقد Namni كفر. salaata kana dhiise وفي kafre. صحيح مسلم Saxiixa قال Muslim عليه keessatti الصلاة ni je'e nagayaa fi والسلام: rahmanni isarratti بين haa jiraatu. الرجل والشرك Jidduu gurbaa والكفر fi shirkii ترك fi kufrii الصلاة. wanni jiru salaata وقال عبد dhiisuudha. الله بن Abdullah شقيق: bin Shaqiiq ni je'e. كان أصحاب Ni رسول ta'an الله sahaabaan لا rasuula يرون rabbii شيئا kan من hin yaadne الأعمال wantoota تركه dalagaalee كفر irraa غير ta'an dhiisuun الصلاة. kufritti salaata malee. والله Rabbii العظيم بئس guddattiin الرجل kakadhee أنت irra يا hamaan تارك gurbaa الصلاة. ati yaa kan salaata dhiise. أول خطوات Tarkaanfiin الفشل fashalaa في kan duraa الحياة هو jireenya ترك keessatti الصلاة. salaata dhiisuudha. أنا